appilikeeshinii hedduu barbaadamaa fi hedduu faayidaa qabu keessumaa torban kana sooshaal miidiyaa irratti hedduu beekamaa ta'een waliin isin barsiisa. Nageenya kabajaa lafa hirtanii fa'aa ta'u kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel furtuu app akkam jirtu jecha har'a waan meen pointi ta'ee fi namoota kamiyyuu warra content creatorii taatan akkasumas namoota suura keessan jenereetii godhachuu barbaadan tempileeni garaagaraa viidiyoo irratti namoota hojjetan TikTok irratti waan post gootanii fi suurota mimmiidhagaa mana suuraa osoo naqin jenereetii godhatan akkamitti exactly akka isin fayyadamtan isin agarsiisa. Kanadha isiniif qabadee dhufe waa'ee appilikeeshinii Gemini appilikeeshinii fi akkasumas iddoo isin promptii isaa yookiin immoo barreeffama ittiin suura keessan jenereetii gootan argattanan isin agarsiisa. Jalqaba irratti waa'ee Gemini appilikeeshinii akkamitti akka isin fayyadamtan full course yoo ta'uu baate iyyuu akkaataa isin itti fayyadamtan sirriittan isin agarsiisa. Na hordofaa hanganumaatti maaliif akkamitti Gemini appilikeeshinii fayyadamna? Appilikeeshinii Gemini jechuun kun isa kanaadha jechuudha. Kun weebsaayitii ni qaba. Appilikeeshiniin isaa immoo hedduu gaariidha. Sababiin isaa weebsaayitii keessa seentanii gemini.com jettanii sarchii gootan ni argattu jechuudha. Gara Chrome yookiin gara browserii deemuudhaan jechuudha. Inni argama. Garuu appilikeeshinii isaa yoo fayyadamtan hedduu faayidaa guddaa qaba. Sababiin isaa limiteeshinii hin qabu yookiin daangaa hin qabu. Suura 100 ittiin jenereetii gochuu dandeessu jechuudha. Keessumaa appilikeeshinii kana Telegram channelii furtuu app irra dhattanii piinii godhee jira waan ta'eef achi dhattanii buufattanii hojjetan suura 100 ol suura amma barbaadan bakka hanga dandeettii keessanii hanga fedhii keessanii ittiin jenereetii godhachuu dandeessu isin fayyada waan ta'eef. Amma akkaataa isin itti fayyadamtan isin agarsiisa. Gemini appilikeeshinii kana akkuma isin jedhe Telegram channelii furtuu app irra deemtanii buufattu. Gara appilikeeshinii gara Telegram appilikeeshinii deemtu appilikeeshinii Telegram edda seentanii bakka sarchii kana dhuftanii bakka sarchii itti sarchii gootanitti dhuftanii ati furtuu app jettanii sarchii gootu. Akka kanatti jechuudha. Akka kanatti gaafa isin sarchii gootan asitti kunoo furtuu app Telegram channeliin as jira jechuudha. Loogoon isaa kan YouTube faana jira. Asirra kilikii gootanii gara keessaa seenuudhaan Gemini appilikeeshinii kunoo bakka kana kaa'etan jira jechuudha. Piroo kan ta'e kan kaffaltii uumaa yoo isin hin gaafannee fi limiteeshinii kan hin qabne aappii baay'ee bareeda Gemini appilikeeshinii bakka kana isiniif kaa'eera. Asii irra kilikii gochuudhaan buufattanii install godhattu jechuudha. Kanaan booda gara appilikeeshinichaa keessa seentu. Appilikeeshinichi isa kana keessa seentu. Irra kilikii gootanii immediately keessa seentan imeelii keessa yookiin immoo Google akkaawuntii isin gaafata. An Google akkaawuntii ofii kiyyaa itti galfadheen jira kun akkuma argitan jechuudha. Innaan isin Google isin gaafate go with Google kan jedhu irratti kilikii gootanii gara imeelii keessanii dhaxxanii imeelii keessanii itti galchitu. Akkuma imeelii itti galchitan fuula akka kanaa isinii fida jechuudha. Fuula akka kanaa isinii fida wantoota garaagaraa ittiin hojjedheeraan isin agarsiisu. Wantoota garaagaraa ittiin hojjedheera kitanii wantoota adda addaa ittiin hojjedheera kana limiteeshinii gonkumaa hin qabu. Fakkeenyaaf waan akkamii fa'aa ittiin hojjettee jettu yoo ta'ate waan hedduu baay'ee ta'e yookiin immoo akka kanatti suurota garaagaraa ittiin jenereetii godheera jechuudha. Amma lafa isin piroontii kana yookiin immoo barreeffama kana argattan appilikeeshinii barreeffama kana ofirraa qabu. Barreeffama kana qofaa kan ofirraa qabu istaayilii kumaa fi hedduu ta'e bakka baay'ee hedduu kan ta'e kan ofirraa qabu appilikeeshinicha dhumarra isinitti himaa akkamitti akka isa buufattanis isinitti agarsiisa. Dabalataan immoo inni kun akkaataa fayyadama isa kanaan isinitti agarsiisa. Keessaa duubatti adeemu. Gaafa fuula akka kanaa isinii fidu isin wanta isin gootan bakka pilaasii kana duwwaarra kilikii gootu. Pilaasii kana qofa kilikii irra gootaniitiin gara keessaa seentu. Immediately pilaasii kilikii gootaniin wantoota kana isinii fida. Wantoota kana keessaa bakka suurri jiru yookiin bakka suura jenereetii gochuu barbaadan suura bareeffachuu barbaadan jiru irra dhadhu jechuudha. Fakkeenyaaf galaarii jalaan qaba. Galaarii irra kilikii godhadha. Gaafa galaarii irra kilikii godhadhe kallattumaan gara galaarii bilbila kiyyaa nageessee suurota natti agarsiisa. Ani suurotaan jenereetii gochuu barbaadan as keessaa filadha jechuudha. Suura as keessaan filadha. Suura filadheen fakkeenyaaf suuraan barbaade tokko haa filadhu. Suura kana yookiin immoo suurota as jiran kana warreen jenereet ta'an kana keessaa filachuun barbaade yookiin immoo suura biraa filachuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf isa suura barbaadan sanatti kilikii godhattu. Suura barbaadan suura jenereetii gochuu barbaadan filattu jechuudha. Fakkeenyaaf suura kana haa filadhu. Kanaan booda danii gooneeti gara duubaa deebina. Argitanii suura isinii fideera. Amma erga kanatti suura isinii fidee erga kana suura isinii fidee walama fayyadamuu dandeessu. Inni jalqabaa akka inni piroontii isinii barreessu gochuu ni dandeessu. Garuu piroontii bakka barbaadan ni argattu yookiin barreeffama iddoo kanatti peestii gootan iddoo barbaadan ni argattu. Kana jechuun appilikeeshinii amma immoo kanaan booda isinitti agarsiisu wantoota piroontii kana hunduma isaanii ofirraa qaba jechuudha. Istaayilii hedduu waan qabuuf istaayilii barbaadan filachuu qofaadha isin. Kanaaf waan isin dadhabsiisu tokkollee of keessaa hin qabu jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf akka kanatti suura gaafa isinii fide waan barbaadan asitti kilikii gootanii barreessitu. Fakkeenyaaf change utuu nama akkas jedhee barreesse. Change her clothes jedhee toon barreesse. Clothes only jedhee toon barreesse. Amma kun ofuma isaatii jenereetii naa godha jechuudha. Gaafa nan akka kanatti ishii kana qofatti barreesse
huccuu kana qofa irraa jijjiiraa jechuudha. Garuu huccuu kamitti akka inaaf jijjiiru asitti barreessuu nan danda'a jechuudha. Kanammoo afaan Oromiffaatiin akkamitti barreeffattanii akkasiin sirreeffattan yeroo biraa viidiyoo isaa isinii qabadhee dhufa. Ammaaf garuu waan akka kanaa fakkeenyaaf huccuu qofa kanaa jijjiiru qofan gaafadhe argitanii completely lala guutummaatti completely jijjiiree jira jechuudha. Kun maaliif nu gargaara jettanii tembileeni adda addaa hojjechuudhaaf namoonni content creatorii taatan akkasumas immoo suurota babbareedaa post godhatanii itti fayyadamuudhaaf gara viidiyootti geeddaruudhaaf yookiin jijjiiruudhaaf hedduu isin fayyadaa jechuudha. Waan barbaadan fakkeenyaaf ammallee kanatti dhibbaa kanatti kilikii godheeni utuun amma change hair clothes jedhee otoon change hair clothes jedhee otoon to Oromoo culture otoo akkana hidhee barreesse fakkeenyaaf itti erge jechuudha. Laala barreeffama xiqqoo kana gaafan itti ergu ammallee suura biraatti naa jijjiira jechuudha. Amma fiiskaala nama sanaa fuula nama sanaa waan tokkollee hin jijjiiru. Kan inni jijjiiru huccuu kan ajaji duwwaadha. Kophee jijjiiruu dandeessu, huccuu jijjiiruu dandeessu argitanii akka kanatti exactly haa ta'uu baatu sababiin isaa jechaan ani itti kennedhattu hunda'a. Inni garuu faaya itti naaf godhee naaf fidee jira jechuudha suura sana. Amma huccuu qofa jijjiiraa jira jechuudha. Fiizikaala biraansii kanas gara biraatti jijjiiruu dandeenya. Akka kanatti Gemini appilikeeshinii kana akka kanatti fayyadamtu. Kana qofaa miti namoonni gaafii garaagaraa qabdan yookiin immoo wantoota garaagaraa fakkeenyaaf asitti kilikii godhee otoon how to create YouTube channel jedhee barreesse. Look how to create YouTube channel jedhee otoon barreesse. Kan inni jenereetii naa godhu ChatGPT irra kan caalu quality kan qabuu fi steepii main point ta'edha. Kun barataas ni gargaara jechuudha. Keessumaa ChatGPT kun yookiin immoo Gemini application kun hedduu fayyada jechuudha. Argitanii information illee irraa argachuuf nu tajaajila jechuudha. Akkataatti YouTube channel create goonu detailii naaf ibsee jira jechuudha. Create Google account if do not have one jedha. Yoo Google account qabaachuu baate Google account banatta jedhee steepin itti YouTube channel banachuu danda'u hanga dhumaatti detailii naaf kaa'ee jira jechuudha. Dabalataan linkii isaa yoon gaafadhe linkii isaa barbaade naaf fida. Kabajamoo maatii YouTube channel furtuu app kun hedduu main pointidha. Fakkeenyaaf describe YouTube video link otoo jedheeni linkii YouTube video irra jiru kan waa'ee create account ibsu naaf barreessa otoo jedheeni detailii naaf barreessa. Maal fayyada kuni information garaagaraa salphaatti argachuudhaaf waan hojjannuuf barattoonni barnoota gosa barnoota qo'achuu barbaadaniif video otoo online irraa searching godhin video quality qabu akka inni daddafeessanii fidu AI kanatti yookiin immoo app kanatti fayyadamuuf hedduu nu gargaara. Dabalataan immoo suura garaagaraa generate godhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun hedduu waan isin fayyaduuf akkanatti itti fayyadamuu dandeessuun isin jedha. Al takkicha baakii hogootan duwwaa isiniif godha jechuudha. Al takkicha keessaa baakii gaafa gootan akka haaratti isiniif deebi'a. Waan dura hojjettan argachuu barbaadan immoo sarara sadii kan argate kilikii gootu kan inni amma kunoo jalqabarra jira jechuudha. Waan inni jedhe hunduu as jira jechuudha. Akkanatti itti fayyadamuu dandeessuun isin jedha. Akkanatti itti fayyadamuu dandeessuun isin jedha. Amma waa'een Gemini application akkaataa itti fayyadamtan isinii galee dheedheeta yaada. Fakkeenyaaf suura generate yoo gootan fakkeenyaaf suura tokko generate godheera haa jennu. Fakkeenyaaf suura tokko generate godheera haa jennu. Suura generate godhe sana akkamitti buufadha jettanii gaafa isin xumuroo taate fakkeenyaaf suura kana generate godheera an irra kilikii godhee bakka daawunloodii qabdu kana qofa kilikii godheen asii daawunloodii godhadha jechuudha gara galaalee kiyyaatti. Very easy baay'ee salphaadha jechuudha. Akkanatti itti fayyadamtuun isin jedha. Baay'ee salphaa waan ta'eef waan isa rakkisuun qabu waa'een Gemini application isiniif galee jedheeta yaada. Amma immoo gara application prontii irraa argattaniittan isin dabarsa. Application prontii irraa argattan immoo prompt booster jedhama. Kun immoo salphaadhumatti prompt boosteriin kun Play Store irraa salphaatti argachuu dandeessu. TikTok irratti viidiyoo isaa hojjedheen jira jechuudha. Akkaataa isin itti buuftanii baay'ee salphaadha. Barreeffamuma kana sarchii gootatanii Play Store irratti yookiin immoo linkii isaa ammallee Telegram channelii furtuu app irraa argattu. Telegram channelii furtuu app irraa applicationii free hedduutu jira. Achi dhaxxanii yookiin gaafachuu dandeessu. Channelin isaa jira akkasumas group isaa jira. Group isaa irratti comment gochuu dandeessu. Naaf ergeettanii yoo comment gootan ani immoo isiniifan ergaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Gara biraa dadhabuu isin barbaachisu jechuudha. Nuti iyyuu kan dadhabnu akkasiin fayyadamtanii waan ta'eef amma immoo iddoo kana barreeffama istaayilii garaagaraati isin argattu. Frontii yookiin immoo kan ittiin suura generate godhattan argattu. Frontii user jedhama. Irra kilikii goonee gara keessaa seenna. Gara keessaa gaafa seentan permishinii tokko isin gaafata. Dabalataanis immoo kan record hin taane waan qabuuf isa bilbilaan record godheen isinitti agarsiisa. Amma istaayiliiwwan garaagaraatu jira jechuudha. Kun hunduu istaayiliidha. Kana hundumaa istaayilii kana akkas oofnee hanga istaayilii barbaannu argannutti
deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf istaayilii akka kanaa jenereet gochuu barbaade bakka kanatti kilikii godheen foontii isaa koppii godhadha. Yookiin immoo asitti dhufanii sarchii gootu waan barbaadan jettanii suurota jaalalawwanii jenereet gochuu barbaadan fireend footoo jettanii fireend istaayil jettanii asitti sarchii gootu. Dabalataas waan biraa jechuudha. Akkasumas bineensota garaagaraa waan barbaade haa ta'u. Kana waan barbaade haa ta'u kana keessaa filattu jechuudha. Akkasitti olooftanii isin kan barbaadan fakkeenyaaf kana jenereetii gochuu barbaade kanuma irra kilikii godheen firoontii isaa yookiin immoo barreeffama isaan koppii godhadha. Dhaqee suura kootti galcheen kanatti erga kanatti jenereetii naaf godha jechuudha. Kun baay'ee simplifaaye waan ta'edha. Dhugaa baay'eetti namoota hedduu fayyada jedheetan abdadha. Sababiin isaa diizaayiniiwwan as jiru yookiin immoo istaayiliiwwan as jiran kana salphaatti argachuu dandeessu. Ganaa barreeffama koppii godhii waan adda addaa anuu kanatti hojjetaa ture jechuudha. Garuu appilikeeshinii kana akkuman argeen hedduu na gammachiise. Sababiin isaa suuraan istaayilii ittiin ka'uu barbaade asirra jira. Asirra kilikii godheen suura sana fuudheen salphaadhumatti yoon barbaade waan hin barbaadeef jechuudha. Parpasii barbaadanii fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf teembileen adda addaa hojjechuudhaaf, poostii gochuudhaaf, suura babbareedaa jenereet gootanii ittiin sooshaal miidiyaa keessan, feesbuukii keessan, tiiktookii keessan guddifachuu yoo barbaadan as dhuftanii istaayilii barbaadaniin jenereetii godhattu jechuudha. Suura tokkicha qofa mala suuratti yoo kaatan suura sana kwaalitii bareedaadhaan jenereetii godhachuu dandeessu. Istaayiliiwwan garaagaraatu jira jechuudha. Akkanatti as jala dhuftanii kumaatamatu jira jechuudha. Lakkaa'amee yoo kan as jala jiru. Kana jenereetii gochuu hin dandeessan isin. Bifa garaagaraatiin, diizaayinii garaagaraatiin, istaayilii garaagaraatiin as jala kumaatamaan jira waan ta'eef amma kallattumaan tokko isaa kilikii godheen akkamitti akkasiin koppii godhatanan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf kanuma jalqabarra jirurraa isiniif haa ka'u tokko isaarraa isiniif isinitti agarsiisa jechuudha. Jenereetii godheen jechuudha. Fakkeenyaaf imeejii akka kanaa jenereetii gochuu yoon barbaade imeejii kana argaa jirtu isa yaada jenereetii gochuu yoon barbaade irrattan kilikii godha. Imeejii kana dhorkuu danda'a jechuudha. Sababiin isaa riikaardiin hin eeyyamamu garuu appilikeeshinii kana keessatti ani garuu riikaardii bilbila biraatiin godhee isinitti agarsiisa akkasiin fayyadamtaniif irratti kilikii goona. Gaafa irratti kilikii goonu barreeffama jala isaa jira isinitti mul'ata natti fakkaatu mul'ataa hin jiru garuu barreeffamni as jala isaa kanatti argama jechuudha. Isin irra kilikii gaafa gootan barreeffama isaa ni argitu. Ammas barreeffamicha irra kilikii gooneti barreeffamichi ol nuu ba'a. Kun argitanii ol ba'ee jira jechuudha barreeffamni. Akkataatti suurri sun jenereetii ta'e as jira jechuudha. Amma maal goonaa quba keessaniin gadi qabdanitti select olii gootu. Select all kan jettutti kilikii gootanitti select olii gootu. Amma olii select ta'eera. Bakka copy jettu kanatti kilikii gooneti copy godhanna. Amma kana qofa as jalaa kan nuti fayyadamnu jechuudha. Appilikeeshiniin kun immoo kan nu fayyadu barreeffamoota akka kanaa diizaayinii garaagaraa, istaayilii garaagaraa qabu koppii nuuf godhu yookiin immoo as jalaa arganna jechuudha. Kanaan booda gidduu isaa tunnee yookiin immoo keessaa baaneti gara appilikeeshinii Gemini appilikeeshinii seenna. Gemini appilikeeshinii keessa seenna. Gemini appilikeeshinii keessa seenneeti suura barbaanne tokko fidannee dhufna jechuudha. Bakka pilaasii kanatti kilikii gootaniit suura kana barbaadan galaarii keessan jalaa yookiin immoo faayila jalaa yookiin iddoo suura qabdanii suura keessan fidattanii dhuftu. Amma fakkeenyaaf suura kanatti ergin isinitti agarsiisa. Suurri kiyya amma akka kanatti naa dhufeera jechuudha. Galaarii jalaa naa dhufeera. Amma barreeffamicha bakka kanattan peestii godha. Bakka kanattan peestii godha. Barreeffamicha akka kanatti peestii ta'ee jira jechuudha. Peestii ta'ee jira. Yoo barbaadan ni jijjiira fuula ittanii yoo shakkitu ta'ate dunnootti change hair face jettaniiti barreessitu jechuudha. Fuula ishee hin jijjiirini jettanii barreessitu. Kanaan booda seendii gootu itti ergitu jechuudha. Amma inni sinemaatikii bifa kanaan jenereetii nuuf godha jechuudha. Amma salphumatti deeqaa muraasa nu eegsisa. Deeqaa muraasatti nu eegsisa. Deeqaa muraasa ni eegna jechuudha. Suura kana akka suura amma argine sanatti jenereetii nu godha jechuudha. Istaayilii sanaan. Istaayilii sanaan jechuudha. Baakgiraawundi bilaakii godhe jechuudha. Argitanii laala. Kanatti baay'ee bareeda godhe jechuudha. Amma suurri kun fiizikaalii isaa olaaltan fuulli kun gonkumaa kana faana garaagarummaa hin qabu. Kana faana garaagarummaa hin qabu. Feesii hin jijjiirree garuu maal jijjiirree baakgiraawundii kana jijjiiree jira jechuudha. Akkamitti akka suura damma argineetti jechuudha. Al tokkicha baakii godheen isinitti agarsiisa. Suurri nani filadhe suura kanaadha. Argitanii istaayilii kanaan filadhe. Kanas filachuu dandeessu, kan barbaadan filachuu dandeessu. Garuu istaayilii kanaan kan inni jenereetii naaf godhe kamii kanaadha jechuudha. Argitanii suurri isaa gargari. Garuu istaayiliin suurri isaa gargari, istaayiliin isaa immoo tokkuma isa seemedha jechuudha. Hedduu kan namatti toludha jechuudha. Kan itti galche immoo suurri isa kanaadha jechuudha. Suura kana itti galchee fiizikaala appilaansii ishee otoo fuula ishee otoo hin jijjiirin istaayilii fi huccuu qofaa jijjiiruudhaan kanatti deebisee jira jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Kana buufachuu barbaadan asumarra kilikii gootanii gaafa nakkaatti isinii fide iddoo daawunlood jettu kanatti kilikii gootanii daawunloodii godhattu jechuudha. Kun kompiiliitilii daawunloodii godhee jira jechuudha.
Kanaaf suura babbareedaa akka kanaa jireetii gochuuf kan isin gargaaru appilikeeshinii kana lamaanidha jechuudha. Appilikeeshinii kana lamaan fayyadamtanii suura barbaaddan jireetii gochuu dandeessu. Parpasii garaagaraatiif kan isiniif oolu poostii gochuudhaaf suura ofii keessanii suura tembileenii garaagaraatiif baay'ee isin fayyadan isiniin jedha. Akkanatti itti gargaaramaa appilikeeshinoota lachan isaanii telegiraam chaanaalii furtuu app irraa argattu. Yeroo gaarii viidiyoo kana laayik gochuu walii keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni haaran immoo sabskiraayib gochuudhaan asirraa baraadhaan isiniin jedha. Nagaan naaf tura.